Asuma harkaa fudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan turtii maal fakkaata isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaa guyyaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama gammachiisu dhaabbata keenya guddichaa network marketing yeroo hammaa akka addunyaatti biyyooti 196 irratti kan hojjechaa jiru. Guyyaa har'aa eventii isaa Sudaan Kaartum irratti taasisee eventii guddaadha jechuudha. Akkuma fuuldura kan kootti ilaaltan jechuudha. Warroonni koofiyaa tokkoon ta'an liidaroota ciccimoo fi akkasumallee immoo jechuudha warroota garee biiftuu addunyaa jechuudhaan beekaman yeroo hammaa kanatti jechuudha. Egaa guutumatti sagantaan keenya guyyaa har'aa sagantaa hedduu namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisu akkasumallee immoo jechuudha namoota hedduu isaanii hirmaachisuu kan danda'e sagantaan guyyaa har'aa jechuudha. Ka eventii baay'ee guddaa ta'ee fi eventii baay'ee cimaa ta'ee fi guyyaa har'aa kana keessatti jechuudha gaa badhaasamtoota konkolaataa fi akkasumallee immoo badhaafamtoota garaagaraa kan keessatti arguu dandeenye akkasumallee liidaroota urjii torba fudhatan guyyaa har'aa liidaroonni hedduun guyyaa har'aa jaddugala kana keessatti ni argamu. Egaa yeroo kamuu jechuudha kan hojjete ni badhaafama, yeroo kamuu jechuudha kan hojjete gara addaraashaatti ni bahaa. Hundaa ol dhaabbata guddicha kana fakkaatu waliin hojjechuun isaanii kan nama gammachiisuu fi akka nama boonsudha jechuudha. Egaa hundummaan keessanuu jechuudha warroonni keessattuu biyyootii kana keessa teettanii hojjechaa jirtanii akkasumallee immoo biyyootii garaagaraatirra teettanii hojjetanillee yeroo hammaatiif onlaayiniin hojjetanillee fuuldura kana isaaniitti jechuudha yoo jabaatanii kan hojjetan taati lammiin kan keessan haala kanaadhaan biyya Sudaan Kaartum keessatti sagantaalee kana fakkaatu qopheessee hojjetaa jira waan ta'eef egaa isinillee immoo jabaatanii yoo hojjetan waan guddaa akka argamsiisnu waliin abdii guddaa qaba. Egaa sagantaan seensaa hangammaatti xumuramee karaa sagantachaatti hin seenne jechuudha. Kanaaf egaa sagantaan kan baay'ee namatti toluu fi kan baay'ee nama gammachiisu egaa jabaannee yookaan hojjanne ta'ee akkuma asitti argitan hundi isaaniitu jechuudha lammiilee Itoophiyaa biyya Sudaan Kaartum keessa jiraatanillee egaa bilisummaadhaan kan jiraatan waan ta'eef yookiin immoo Sudaan garaagaraa wanta hin jirreef haala kanaadhaan guyyaa har'aa jaddugala kanatti argamnee waliin kan hojjechaa jirudha. Hundummaan keessaniyyuu immoo qooda akka irraa fudhattanii jabaatanii hojjetan abdii fi fedhii guddaa qabna jechuudha. Ni danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru. Egaa keessattuu bara kana keessatti jechuudha wantoota gurguddatu argama. Yeroo ammaa kanatti eventiilee hedduu qopheessuudhaan kan beekamnu jechuudha. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Siyaasa